ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ ሐሳባችንን እናስተካክል መንገዳችንን እናስተካክል እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለኝ ስለ ፍቅር ጉዳይ ፍቅር ከየት ነው የሚመጣ ጥቅሞች ላይ ቆማን እንዴ በዛ ነው የጀመረ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ ባዶ ነው እኛን ወደደ መስቀል ላይም የተሰቀለ እኛም እንደራሴ እንደኔ ራስ በራሳችን ውደዱ ያለ ፍቅር ጥቅሞች ላይ ሆኑ ሐሳባችሁ በሱ ላይ አርጉና ራስ በራሳችሁ ወንድሞቻችሁን ውደዱ አላለም እንዴት ነው እንደዚሁ እኔ እንደወደዳችሁ እናንተ ራስ በራሳችሁ ውደዱ እህታችሁና ወንድሞቻችን እንደራሳችን መወደድ አለብን እንጂ በጥቅሞች ላይ አይሆንም ፍቅር ጋር የተያዘ ለጋብቻም ቢሆን ለዘመድ ፍቅርም ቢሆን የተለያየ ነገሮች ይሁን ማለት ነው እና እንዳታታለሉ አጋጣም ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ኢሶቻችን ብዙ ነገር ሆኖ ይሆን ይችላል ከዚህ በኋላ ግን ይሄ ነገር እንዳይመለስ ወደኛ እንዳይቀርብ ማቆም አለብ ስለዚህ ወገኖች እኔ ዛሬ የምላችሁ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለኝ ከሆነ ለአንቺም እንደ የተናገረ ከሆነ ከዚህ በኋላ ሰውን ከወደደን ለችግር ጊዜ መቆም ግዴታ ነው ካለ በለዛ ግን ነገ ባሌ ይሆናል ነገ እሱ ይጄ አገባለሁ ነገ ከሱ ላይ ልጅ መሆን አደርጋለሁ ምናምን ብለን ያለን ሁሉም ነገር ይሄ አመት ይሄ ሁሉ ሰርተን ወደነሱ ከላከን በኋላ ደግሞ እንባችን የመስለ ያረባረበ ምንም ጥቅም የለም ስለዚህ ነግራችኋለሁ ዛሬ ባካችን መንገድ አለ ገና ብዙ ነገር ይጠብቀናል ስለሆነ ማለት እኛ ከበረታን ማለት ነው ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ነገ ዛሬ እዚህ ለትንሽ ጊዜ ለትንሽ ነገራት ለጥቂት ነገራት ብለን አእምሮቻችን እስከ አበጣበጥ ድረስ እስከ መበላሽ ድረስ ማድረስ አለብን ለምን ገና ብዙ ነገር ይጠብቀናል መልካም ነገር ይጠብቀናል ስለዚህ ይሄን ነገር ማሰብ አለብን ወገኖቼ ይቅርታ አድርጉልኝ ብዙ አማርኛ ስለማያውቅ ማለት ነው ወደፊት ደግሞ ብዙ እንደምናገር አምናለሁ ስለዚህ ለኔ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ዩቲዩብን ቻው እንግዲህ በርቱ እላችኋለሁ ወደፊት አሁን የሚመጣው ማለት ነው መልካም ነገር ይዤ ነው አረብ ሀገር ሴት በርቱ ናት ወይስ ደካማ ናት እንዴት ናት የሚል ራስ ይዤ እመጣለሁ ጠብቁኝ በጣም ምወዳችሁ እናንተም ታውቃላችሁ ስለሆነ ባይ ባይ እና ዩቲዩብ እኮ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እንራፈዲናዳ ይሮዱፍቲ ዱበርቶኒ ብያ ሀምባ ጅራን ጀቦታዳይ ጠንካሮታዳይ ማልፈካቱ ጅሬኝሳኒ ሌንጂፋኒሩይ ሌንጂ ስሪ ፍዳታኒሩይ ከንጅሩ ቶኮ ቀበደኒ ሲኒፍ ዱፋ ነይገዳዳ ቻው ባይ ባይ kuni ubanda qabadu ogumani dotti seekti adama waaqayyo kana qalbe faddu sirriitti diye jette rafte bari jette sinfigiri agar baafaddu ogumma
Kanaaf jechuudha obboloota koo nama gargaarii na jechaan jiru jechuudha. Nama gargaaruun dirqama. Sagalee Waaqayyoo nama gargaaraa jira. Nama akka keenya amma qabnutti gargaaruun nurra jiraata jechuudha. Garuu ginneen nuyi ittiin gargaaru. Namni kun rakkataa ergi ta'e ji'atti 10 keessaa tokko akkuma baafattan qarshii jechuudha. 10 keessaa tokko baafattuuni. Namoota rakkataniif biyya keessaa gaafa baatanii ishee kana dagattu jedhee yaadu. Inni kaan waadaa galeetu haalu malee waadaa sanatti deebi'uun dirqama. Maaliidhaaf nama rakkataa tokko gargaaruun dirqama ta'etti wanta ji'aan argattan keessaa birrii 5 isaa ta'u birrii 10 kuustanii keessu yoo ta'e jechuudha. Hamma rakkataa tokko nama bakkee keessaa gargaartan jaalalleen keessan sunis nama rakkataara yoo ta'e nama hojjetee milkaa'eedhaa miti yoo ta'e akka jajjabaatuuf ishee kana intini jechuun isinirra jiraata. Kanarraa kan dhabe garuu akkuma sila isiniin jedhee waa baay'ee keessa seenuun waa baay'ee keessa lixuun gaarummaan qabu jechuudha. Sirriidha isin jaallachuu danda'a, yeroof isin faana turuu danda'a, yeroof iyyuu immoo miti galtaniyyuu jireenya wajjin jalqabuu dandeessu. Akka har'aa garuu gaafa qarshiitti erguu dhiiftan sana maaliif galiin nuti biyya hambaa jirru yeroo muraasa qofaadha obboloota ko. Qarshiin nuti biyya hambaa yeroo jirru fayyadamnu biyya hambaatii baanee jennaan fayyadamni keenya yookaan galiin keenya dhaabata jechuudha. Akka sana yeroo ta'u didu hinafa jechuudha jaalalli sun. Hundeensaa maalirratti dhaabbate faayidaa irratti dhaabbate jechuudha. Garuu jaalalli dhugaan faayidaa irratti kan hin dhaabbannedha. Akkasuma Qorontos keessatti yoo deemtanii ilaaltanii macaafa qulqulluu keessa maal jedhaa? Haati manaa abbaa manaa bira jaalalaan gammachuudhaanis ga'uu qabdi jedha. Abbaan manaas immoo akkasuma haadha manaa bira jaalalaan gammachuudhaan gahuu qabaa jedha. Malee faayidaadhaan kennaa fiduudhaan geexaa geexii fiduudhaan hin jedhu inni kun tarfiidha. Isiniif galee inni kun ijaama namummaa ta'eefidha. Haa ta'u garuu jireenya dhufii jijjiiruudhaaf baay'ee tattaaffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Macaafa fakkeenyaa keessatti waa'ee dubartoota ogeeyyotaa baay'ee dudubbata. Obboloota ko ogeessota gaafa ta'an waa baay'ee hojjechuu dandeenya. Kanaaf Video keenya isatti dhufu wajjiniin isin jajjabeessuudhaaf hin dhufa. Yeroo sana macaafa qulqulluu faana wal qabanne dubartoonni biyya hambaa jiran jireenyi isaanii maal fakkaata? Jajjaboo moo laafoodha isaan? Cimoota moo akkamidha isaan? Ogeessota moo maalidha isaan yoo jennee walumaan ilaalla. Kanaaf video keenyatti aanee dhufutti abdii guutuudhaan na eeggadhaa. Hordofaa, subscribe, like, share gochuun dagatina. Iddoo dogoggora kootti na gorfadhaa. Iddoo dadhabbii kootti na bukkee dhaabadhaan isiniin jira. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa baay'een isin jaalladhaa. በጣም እወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እና ፍቅር ወንጌል ፍቅር ከየት ነው የሚመጣ ያለ ከልብ ከመንፈስ ላይ ነው እንጂ ከጥቅሞች ላይ የሚመጣ አይደለም። አጋጣም ብዙ ልጆች በጥቅሞች ፍቅር የተያዛችሁ ያላችሁ አገር ውስጥም ቢሆን አገር ውጭም ይሄ ከንቱ ይሆናል። ስለሆነ ፍቅር ማለት ምንም ላይ ሳይቆም ጥቅሞች ሳያይ በልብና በመንፈስ የተሞላ ይመጣል እንጂ በጥቅሞች ገንዘብ ብታገኝ ባታገኝም ይሄ ምንም ትርጉም እንደሌለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለሆነ ባካችሁ በዚህ እንደዚህ አደርጋችሁ እንዳታታለሉ ኢቶቼ ነግራችኋለሁ። እንዳታታለሉ ራሳችሁ ጉዳይ ናችሁ። ወንዶችም ቢሆን ሂዱ ቀን ስራ ይሰሩ፣ ራሳችሁ ከችግር ውስጥ አወጡ እንጂ እናንተ እንደዚህ ቀን ስራ ሰርታችሁ የሰው ሽንት ቤቶች ውስጥ ስንት ጊዜ ተሰደባችሁ ይሄን ሰዎችን ልውጥና አመጣለን ከኔና ከባለቤቴ ከልጆቼ ብላችሁ ብዙ ጊዜ ሳታገቡ
saataa gibu. Naafi abdii namaa kan dukkaneessanii deebi'an baay'eetu jiru jechuudha. Abdii namaa warri dukkaneessan kun namoota akkamitti beektu? Namoota otoo hojjetanii waan baay'ee baasuu danda'ani. Abdii kutataniiru waan ta'eef dhagaa jedheen yeroo koo guyyaa 2-3 dabarfadha kan jedhanidha. Darbees immoo akkuma isinitti hime wantoota gaarii irratti yeroo isaanii warra hin dabarsinedha. Please ufaa eeggannu. Ufaa eeggannu. Darbe immoo tokko immoo maalidha? Jaalala sirrii otoo isin jaallatanillee isa kana booda itti deebina. Garuu jaalaluma dhugaatoo isiniif qabaatanii haa ta'uyyuu malee garuu ofii isaanii jechuudha biyya keessaa jaalala kan biraa qabu, haadha manaa qabu, ijoo daa'iman inni qabu jechuudha. Inni kun immoo jireenya obboloota keenya warra biyya keessaallee diiguu ta'a jechuudha. Kanaadhaaf yeroon kana isiniin jiru namni kuni gaa'ela otoo biyya keessaa qabu, daa'ima otoo biyya keessaa qabu maaliif ufeena jaallate laata? Itti yaadduu isin itti yaaddanii beektu obbolaan fakkeenyaaf eengadda faarfata wayii tokko argitaniittu sooshaal miidiyaarra oliif gadi yeroo naannessan jechuudha. Argitaniittu anis argeera maqaa namaa yoo dha'uudhaa baanneeyyuu jechuudha. Namni kun gaa'ela qaba. Gaa'ela qaba miti gaa'ela qaba. Dhala qaba. Maal barbaacha dhufe? Qarshii barbaacha dhabni sagalee waaqayyoo guutummaa guutuutti beekaa jechuudha. Kan inni barbaacha dhufe garuu baajata jechuudha. Kan inni barbaacha dhufe qarshiidha jechuudha. Kan inni barbaacha dhufe mazanaanyaa waanoon akkasiitii jechuudha. Kan kana fakkaata. Kun hundinuu immoo hin harca'u inuma daraaraadha. Akkuma daraaraa abaaboo beektu miti yeroo kana kireemtiidha biyya keenya yookaan yeroon kun yeroo bokkaadha. Abaaboo diddiimtuu baay'ee balbala irratti hin biqilti jechuudha. Takka turtee baay'ee na hawwatte nan jaalladha. Takka turree gaafa laallu xiqqoo bokkaan caame jennaan iddoo sana hin jiru jechuudha. Obboloota koo jaalalli namoota akkasiitti hin yaatina. Maaliif otuma har'as hin jaallataniyyuu qabeenyinuma birriinuma waan ta'eef gaafa birriin immoo isanii sokku jechuudha. Akkuma biyya keessaatii maatii isaanii dhiisanii dhufan jechuudha. Isanii sokku hin badu jechuudha. Dhugaan isinitti hima isin fayyadan. Jireenya dhugaa barbaadan taanaan garuu maal gochuutu isinirra jiraata. Jaalallee dhugaa tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisaa miti jechaa hin jiru jechuudha. Dhiirama booda itti dhufna isiniin jedhe kanaaf itti dhufaa hin jira jechuudha amma daareetti. Kanaadhaaf jaalala dhugaa tokko qabaachuun barbaachisaadha. Jaalala dhugaa kana akkamitti beekna? Maal goone immoo takka turee akkuma dubbachaa turre kana yoo galagalee yoo wantoota kan biraa godhee maal gochuutu nurra jira kan jedhu yoo ta'e jechuudha. Isa kanaaf maal gochuutu nurra jira beektu? Namni sun jaalallee keessan hin gargaariin isiniin jechaa jiru. Gargaaruudhaaf kaayyoo qabaachuun isinirra jiraata. Garuu kaayyoon ittiin isin gargaartan. Namni kun rakkataa moo rakkataa miti? Maal gochuuf rakkate? Dhugumattiyyuu nama rakkataa miti ta'an garuu befissum gargaaruun isinirraa hin eegamu jechuudha. Dhugumayyuu immoo jaalalleen isin qabdan kun nama harka qabu namni nama isa gargaaru yookaanis immoo namni tokko iddoo tokkotii ba'uuf dirqama waa tokko gargaaramuu qaba jechuudha. Otoo qabu isa dabalatu otoo hin jenne otoo hin qabaatiin rakkina keessaa ba'uudhaaf kan dhiibu jira jechuudha. Namni kamiyyuu nama rakkata. Rakkinni biyya lafaarraa guutuudha. Tola maaltu dhufa yoo ta'an rakkina qofaadha biyya lafaarraa kan dhufu jechuudha. Tola maaltu argama dafquu malee, arrabsamuu malee, jecha malee taa'anii kan dhufu rakkina qofaadha obboloota koo. Rakkinni dhufaa jechuudha taa'anii callisanii jechuudha. Kan garuu taa'uudhaan hin dhufu. Waa baay'ee gochuudhaan. Kanaadhaaf obboloota koo wanti nan isiniin jedhu yoo jiraate. Dhugumayyuu namni isin jaallatan kun rakkataadha. Akka nama rakkataa tokkotti gargaaruudhaaf kaayyeffadhaa. Kanarraa kan nafi yeroo keessan itti gubdanii bor makiinaa naaf bite, bor mana naaf ijaare, boru wantoota adda addaa naaf godheetu itti jireenya koo jijjiirradha. Ani immoo galeen alan godhadhu faana kooreen itti jiraadha jettanii hin amaniinaa. Dhugaan isinitti ma hin amaniinaa. Anatu isiniin jedhe.
Kanaafii nama hin gargaarina jechaan jiru nama